Oromoo miidhaa jiru maal inni suma dhugaa rabbii isinitti hima. Wanti Oromoo miidhaa jiru haadha Oromoo boochisaa jiru maa inni beektaa dogoggora qabsoo Oromooti jedhee yaadaan akka wallaalaa Oromoo tokkotti. Ila maal inni garee wayii gizee wal ijaaraa ka'u garee fedheeyyuu haa ta'u digalee Oromoo bilisoomsinaa jedha fakkeenyaaf. Mee amma ati akkuma wallaalaa tokkotti yoo ilaaltu Oromiyaa bilisoomsina gizee jedheetiin gurratti xiqqaa guddaan profeesarri doktorri si himu kun Oromiyaa tana gizee kophaa baasa jettu Itoophiyaan hin jirtu sabaaf sablammii baay'ee kana garri kaan hin jiru sigale ciqiciqii kana hundaa dhiisanii kayoo aangootti dhufan akkuma Abiyyi kana kaanis ka aangootti deeme booksiin dha'uun ija balleessuun hin oolle maaliif gareen Oromoof qabsaa'u kun asiin kaaban kibbaan bahaan jechuu dhiisee walii galeetum Tigreenuu mari'ata ila jira kenna marroon faanti yeroo darbe Tigree wajjiin walii galaniitiin walloon keessa bayanii siidaa dhaaban alaabaa dhaaban seenaa tarattaratii miti waan hundi kenna beeyin walii galame dubbi himaan wayyaanatii fi dubbi himaan abaa'oo waliin dubbanne jedhee halkanii guyyaa nutti himaa ture. Okay. Abiyyii fi wayyaanan waggaa 27 waliin Oromoo xalagaa turanii deebi'anii dantaa dhuunfaa isaanii irratti wal lolanii ergasii deebi'anii ufumaa araaraman. Everything jarri kun wal beekaa jechuudha. Ujooleen Oromoo tun ta orma jala hudduu raaftu yoo ofii waliin mari'attu amma osoo namni dhugaa fudhatee bosona gale respect godhan yoo fedhan deemanii haadhatii yaa walaa buusanii Oromoof jedhee gabbaa'e firaasha bareedaa ciisaa hin jiru algaa bareedaa ciisaa hin jiru qabbana keessa ciisaa hin jiru yeroo muka yeroo ofitti bana yeroo qabbanaa ofitti jira bishaan qabbanaa firiijii keessaa fudhatee hin jiru hin kabajaan hin jaaladhaan hamtuu isaanii fedhu si galee rabbi haa milkeessuun garuu waan si dhibu yoo gadi yoo dhaabbattee laattu jarri kun wayyaane nuu mari'ata Oro Amaaraa jedhee Amaaraa nuu mari'ata ilmaan abbaa tokkooti Oromiyaaf Oromoof qabsoofna jedhanii maaltu waliin mari'achuu jara dhoogaa gisee jettee laaltu akka waan dantaa wayii keessa jirtu akka waan anas si caala anas si beeka Oromoon gadidu wanni Oromoon daa jiru anas si beeka qabsaa'ota ammarroo turanillee biyya keenya irratti nutu murteeffatee Oromoo nutu murteessadha namni nu ajajuudha ormi nu beekuudha ammallee warri jiru akkasuma hayyee erga akkas ta'anii gareen kunniin osoo walii galee namoonni hangi muraasni tokko osoo ijoollee Oromoo ibin waan biraa miti yoo dandame namni 15 yoo dadhabame osoo Marroo fi Jawaarii fi Abiyyi maan kun walii galanii Oromoon takkan bootu beektaa dhugaan jiru kana namni kanan dubbatu kawaabee kullee kanan dubbatu kun Marroo koo jedha kun Jawaar koo jedha kun Abiyyi koo jedha shayxaana akkanaa kama abbametti gara fufana malee ashqabaa jedha hawaasni ashqabaa jedha keessattuu warri miidiyaa fayyadamu jechuudha kama ofii deeggaru qofa akka rabbitti deeggaru osoo taane moonni Oromoon itti jiru Oromoon miidiyaa kanarraa ka'ala kana jiru jechuudha itti jiru maa inni hooggantoota yaada isaanii deeggaru osoo taane rabbi jedhanii sagaduuf jiran ana akka asliititti abbaa fedhen sagadu kayaan isaan haa ta'e gaarii gootee jedhan kawaan gaarii hojjetu kawaan gaariin hojjetin immoo akka carraa inni dogoggortee jedhaan too kanaaf rakkoon jiru bakka kana bakka hooggantoota walitti fiduu dadhabuu kan bakka garee wal qoonnee suuraa galabbadheetiin deeggaraa Jawaar deeggaraa Abiyyi deeggaraa Marroo taanee wal fidhu kana inni biraan mootu warri aangorra jiru warri akka faaritti uf gurmeessee deemu dhugaa qaba nama mataa dheeraa hunda abaa'oo deeggaraa shanee jedheetiin guyyaa of fedhiisaa ool warri bosona jiru mootu dirqamaan isaan sabsabaa baasan hiriira baasan kan nu basaasuuf hiriira baasan jedheetiin halkan immoo bosonaa yaa'eetumaa jechuudha ummanni hin rakkate rakkoo kana kafide mootu biyya tokko keessa lolli yoo jiru dubartii ulfaatti miidhama manguddoon miidhama ijoolleen miidhama sigalee qabeenyatu barbaada kunuma jiru lola keessatti waan kana hunda immoo kalaafisuu danda'u
hooggantoota ka waan kana moo dhiibbaa godhee akka hooggantoonni ufittummaa kana dhiisan godhuu danda'u mootu hawaasaa jechuu anaaf isinirraa eegalee namni kamuu walii gala waltaya tokkocha eegee qabatee fiiguu garee ofii eegee qabatee fiiguu osoo hin taane karaan kun nun baasu isin hunduu Oromoodha yaadan gargar baasanillee yaada keessan walii kabaja osoo jedhee hawaasni dhaga'uu dide dhaabni kamuu ummataa olii miti sigale Jawaar ummataa olii miti Marroon ummataa olii miti Abiyyi ummataa olii miti maaliif ummata qabsaayan ummata bulchaa jira ka bulchuudhee ummata bulchaa jira waan ta'eef ka qabsaa jirullee gaafa aangoo qabate ummata kana bulchaa waan ta'eef eenyuun ajjeesee eenyuun bulcha isinii gale kanaaf nuti akka hawaasatti garee qabachuu dhiifne anamma yoo fakkeenya yoo argita waggaa sadimoo akkasiif deema sadimoo afuriif deema garee kamirraayyuu bilisa Marroo Abaawoo faarsu Jawaariin fa'aan faarsu kafaawwan tilaa inuyyuu raftee yoo egaa filannoon tare Abiyyiin fa'aallee paartii baraayinaa kana hin faarsullee waan akka calliseetuma yoo manatti tole gisee ajandaa dheefaa dhufee nama arrabsee deemu si galee yookiin osoo afaan keenya qabannee cal'ifnee dhaalle hin deeggarra yoo ta'e immoo buusii baatii buusuu qawwee bituu rasaasa binna caammaa binna maal binna jechuu qofa osoo hin taane karaan nu baasu wal ta'uudha. Tole doktor yeroo tokko koomii jalatti waa barreessaa jirtu ማን ነው የማን ቤት ነው የማን ቤት ነው ምንድን ነው ለምንድን ነው የሚፈልጉት ኢትዮጵያስ ላይ ሲገለ ኦዞ ሐዋስኒ akka jarri kun walii galuu irratti dhiibbaa godhe boo'ichi nurraa dhaabbata haga jarri kun waliin galletti hanni ajjechan zarafamuun hawaalaa wal buusisuun itti fufaa yaada maadee gadda gidoo dhiibbaan goone abboogiloo numarti harka dhoofne abaa'oo babii meeqataarti ennaan harka dhoofne gammannee utaallee osoo torbee takka ga'e walii galuu dadhabdeedhanii gargar hin banne wanti duu jaraa irratti eenyu qabee dubbatee nafse ayyee nagataadha Kiri amee yaada kenna. Beekino walii galuu dadhabdee gargar deemuu araara barbaadne sigichikin feenu Hiriyaa itti fuuf. yaada biraa ayyee nama biraatti yaada kenna hiriira baana Itti danda'ama. heeri qatte ኬሪ ቪዲዮ ውጪ ቪዲዮ ባስመደ ኬሪ Please, ፖለቲካ ላወራ ነው። ማሜ አትወስቡሰኝ። ሚውት አድርግ። ገለቶሚ maatiin jala kaatee viidiyoon bayi gotu polotikaa haase tadabbaqoo beetu ውስጥ ሆኖ ማውራት የለም ከአሁን በኋላ ፊት አዎ ኧረ ኦንሰይ ነው ከደስ ቢደት ቀባየት አንተን እኮ qabsoon qawwee nu barbaachisa jedhulatti qabsoon qawwee yeroo ammaa kanatti nu barbaachisa namni kamiyyuu qawwee lafa kaa'ee wanbarii irratti gattaa'ee yoo mari'achuu qabaatiin mari'ataa yoo mari'achuu qabaanni waan gargar isa baasuuni gargar ba'ee nagaan jiraata jechuudha. Hawaasni Oromoo jidduu uummata kanatti dhumaa jira. Mootummaan illee achaas dhukaasaa jira. Inni kunillee mootummaan dhukaasa jedhee uummata ficcisiisaa jira. Lachanuu hawaasa Oromoo fixaa jiru malee hawaasa Oromoo bilisa baasaa jiran takka illee hin jiru. Kan aangorra jiru kunillee mootummaan aangorra jiru kunillee yoo dhugaa dubbanne Amaarri isaa taatu Tigireenis kan isa jibbitu sababa inni ilma Oromootiif malee sababa inni waan biraa ta'eef miti. Ilma Oromoo waan ta'eef jecha isaan kan paartii Abaa'oo maalo jedhamu akka Oromootti tokko ta'uu qabna jechuudha. Akka Oromootti gaafa tokko taanu akka Oromootti gaafa tokko taanee jabaannu yeroos bakka yaadne sana ni geenye jechuudha. Bakka yaadne bakka barbaanne sana ni geenye. Hooggantoonni Abaa'oo kan akka Leencoo Lataa kan akka maaloo yeroo ammaa kanatti akka Diimaa Naga'oo kunniin akka Leencoo Baatii nawwasawwasii kanneen irraa maal hubachuu dandeenya jechuudha. Jalqaba irratti ga'een OPDO qabsoo Oromoo keessatti qabdu yoo dhuguma jecha Jawaarni dhaggeeffannate Jawaar yeroo qabsoo Oromoo qeerroo gaggeessaa turetti qabsoon OPDO Oromoo qabsoo OPDO nu gargaaraa turteef galateeffadha waan baay'ee nu gargaaraa turte iccitii baastee nu kennaa turte nu qofaan keenya qabsoo kana asiin geenye jedhee dubbatee jira jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffiin Abaa'oon barreessee dhiyeessee
walta'iinsa Taanzaaniyaa irratti gaaffiin inni barreessee dhiyeesse gaaffii waggaa 150. Gaaffiin waggaa 150 kuni waggaa 5 keessatti deebii argata jennee gaafanne immoo deebii hin argatu. Oromoo gaaffiin isaa gaaffii waggaa 150 qaba jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffii isaa kana mirga abbaa biyyummaa yoo jennee fudhanne amma Oromoon Finfinneen kan Oromooti. Biyyumti Itoophiyaa jedhamtu kuniyyuu kan Oromooti. Maaliif Oromoon kun Itoophiyaa kana akka of keessaa baasuu naan galu. Itoophiyaa kana kan itti wareegame, kan lubbuutti kaffale, kan aarsaa itti kaffale, fardeeliin Oromoo aarsaa itti kaffalanii jiru. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana eenyuuf laatteeti kutameen deema jetta. Gaaffiin abaa'oo kana keessa baasuu qaba. Biyya Itoophiyaa biyya guddoo. Sayyuun deeban keeri bannaan miira keessa nagalchaarta ayyaanni keenyaa ta'eera. Oromoon Itoophiyaa keessaa osoo baate guyyaa takka waliin bulchitu dhugaa dubbatuudhaaf guyyaa takka osoo gara xalamaa kophaa taatanii wallaahi halkan takka kophaa taatu. Indoo haganaa Oromoon kan nagaa waliin jiraatteef waan Itoophiyaa keessa jirtuufi. Lamoo isaan turee baa'uudha. Galgala isaan turee baa'uudha. Guyyaa mootummaa turee baa'uudha. Warroota mootummaa hidhattoota mootummaa ilmi keessa shaniidha, ilmi keessa maalodha, akkasii jaarsuma guguddaa kana gad baasanii reebaa oolan. Hawaasa Oromoo gara naannoo gara baadiyyaa hoo deemtanii oyyeffannoo godhattanii waan baay'ee nama gaddisiisu dhagahamaa jira. Kanaan dura ani maallaqa kaffalee obboleessa kiyya xiqqicha baaseera. Har'a immoo obboleessa kiyya guddicha na harkaa fudhatanii bicha haa ta'u wanni hunduu gaarummaadhaaf wanni hin dubbanne baay'ee jira. Tokkummaa Oromootiif jennee waan hin dubbanne baay'ee jira. Gaduma dhugsun, gaduma dhuganna, gaduma zimjenna. Yoom tokko taana yoom bilisoomnaa jenna. Ani garuu bilisummaa dhuftutun illee nattaftee maatii koo wajjin garboomee odoo hin jiraadhe baay'ee natti tola. Isuma dhugaan isiniin jedha. Maatii koo wajjin garboomee obboleessa koo dhabee, haadha koo dhabee, abbaa koo dhabee bilisummaan natti dhuftu nattaftee maatiin koo nagaa naa ta'anii ani garboomee odoo hin jiraadhe natti tola. Namni yoo sammuudhaan bilisoomee bilisummaa argata. Yoo sammuun kee bilisoome kan bilisummaa dhufu. Oromoon sammuudhaan garboomee jira. Garbummaa sammuu qabna nuti. Kana mora saasanii miti kan garaan bilisoomna. Beekumsaan bilisoomna. Nageenyaan bilisoomna. Yoo nagaan jiraate namni mirga isaatiif illee dubbachuu kan danda'u. Nageenyi hin jiru bilisoomuu hin dandeessu. Torban kana keessa maatii koo keessa nama lama qabatan. Soddaa keenya hin qabatanii. Birrii qabu akka jiruun arraggafamee fudhatamee har'a obboleessa gurgurtaan harkaa qabatanii jechuudha. Kana kan godhu garuu maqaa wabootiin kan bosona jiru. Hidhatee ani waboodha jedhee fakkeeffatee kan bosona jiru jechuudha. Gubannee jirra yaa Oromoo koo gubannee jirra isma dhugaa kanatti deemnus dhabnee irra biyya ormaattis maraanne jedha. Oo maatiin keenya nagaa qabaate yoo haati teenya abbaan keenya obboleessi keenya nagaa qabaate mullee biyya ormaatti nagaadhaan dalagannee jiraachuu dandeenya. Akkan bultee yaabbeenaan akkanatti bulee ana ciisetu beekaa jedhe namtichi. Akka jijjiirru dhugaa waaqayyo keessuma keenya beeka. Uffata uffannee yoo asirraa dubbannu waan nagaa qabnu fakkaanna. Garuu keessi keenya madaahee jira, keessi keenya bilchaatee jira. Kan diina wayyaa baay'ee abbee bara wayyaanee san wayyaa bara wayyaanee san kun hin jiru. Bara wayyaanee san sareenuu nama nyaattu bara. Alaa hoo ciistee bultee namni si nyaatu hin jiru. Har'a garuu Oromoon garaa walitti jabaatee maallaqaaf jedhanii si jeesu. Waati maallaqa san kan nu baatte si qalan. Akka namaatitti illee miti kan si jeesan. Akka sareetitti si jeesu. Akka diinni akkas nama hin godhu jechuudha. Maallaqaaf jedhanii Oromoon haga kana garaa walitti jabaate. Bara dursan nu wayyaanu. Aangumti turu nutti dhufu baattee jiraatte wayii har'a garuu kun zooree mana koo dhufee jechuudha. Hunda keenya birayyuu aankoo akka dhufuun isaa hin oolu. Hunduma birayyuu hin dhufu. Anarra mana keenya ga'e kun mana keessan hundayyuu ni ga'a. Maaliif oo nageenyi biyyattii hin jiraatin biyyi tun hoo nagaa hin qabaatin eenyuma birayyuu ni dhufu. Namni bineensa walitti ta'ee jira. Diina miti kan hojjeesaa jiru. Amaara miti kan hojjeesaa jiru. Tigree miti kan hojjeesaa jiru. Oromoo nyaachaa jira. Oromoo akka bineensatti quncifatee nyaachaa jira. Maallaqaaf jedhee jechuudha. Waan akkanaa keessa jirra. Hawaasni keenya waan akkanaa keessa jira. Ana bichaa miti. Namoota baay'eedha waan akkanaa kan mudatee guggubachaa jiru, bo'aa kan jiru. Hojjennee achuma bakka. Warana hoggaasa hoggaa furate achuma deema. Ganni. Tasgabbaa'ee haadhatiyyaa. Dhiifama koo deekoo waan tokkoon dubbadhaa fi Nasri wanti kun jechuudha dhugaadha Oromoon gufuu walitti ta'uun waan har'a eegalee miti qabsoodhuma Oromoo keessatti jechuudha akkuma adda bilisummaa Oromootti jedhamee dur ture keessatti yeroo adda addaa keessatti wantoonni akkasii waliin wal miidhuu waliin wal ajjeesu akkaame Oromoodhumatti dhaqee kan galee galuyyuu ilaalcha yaadaatiin gargar taanee kaanee obboleessa ajjeesu obboleessi diinatti gurgura kuni ilma namaa keessa waan jirudha wantoonni akkasii kun har'a sitti fufa borullee jiraachuu danda'a sii galee
gonkuma do waan furmaata argatu jettee yaaddu miti. Aangoodhaanis waa wal qabate akkas jedhu miti. Yeroo kamiyyuu yoo ta'e jedhe rakkoon Oromoo inni guddaan yookaan ammoo rakkoon biyya keenyaa inni guddaan dhimma dinagdeeti, dhimma maallaqaati. Rakkoo dhumti siyaasa guddaa Afrikaa keessatti ilaa umurii isii wal nyaachaa teessu kuni rakkoo dinagdee maallaqaati. Rakkinni waan singoon hin qabu. Dhala kee akka gurgurattu si godha. Ilmoo jechuudha sii galee. Maal haati deessee kaatee ilmoo alarratti kan gattee deemtu maaliif? Waan ittiin jiraachiftu yeroo dhabdu, waan nyaattee waliin bultu gaafa dhabdu, dhala isii dhiiga isii alarratti gattee dhiiftee mana galti sii galee. Kanaaf rakkinni waan singoon hin qabu. Warra amma aangoo jedhanii irra taa'aa jiran kunis haa ta'u dabballeen ganda keessa naannoftee maallaqaaf jettee si gurgurtu. Akkuma san rakkoo dirraa sirra geessu maallaqaaf jetteetti. Sii galaa jira miti. Namootatu nama hangi godhanii qabanii birrii akkumaan gara fiddu malee hin baafnu jedha waa hedduu godhu jechuudha sii galee. Kanaafuu rakkoo kana guddaadhaaf immoo ilmi namaa tokkoffaa irratti malaammaltummaa keessaa bahuu danda'uu qaba. Yookaan korraapsiinii waan jedhamu sana jechuudha. Rakkoon biyya kanaa inni guddaan bakka feete yoo dhattee jette waa kan harka jiitu malee iddoo kamittuu fudhatama hin qabdu. Yoo kiisiin kee dhiitee malee kabajaa hin qabdu. Yoo kopheen ati kaa'atu wanta tuffattu wanta itti deemtu biraandii ta'e malee ulfina hin qabdu. Ilma namaa kana dinagdee isaatiin jaj godhu jechuudha. Namummaa yookaan yaada isaa osoo hin taane jechuudha sii galee. Kanaafuu furmaanni jiru maali? Uummanni keenya carraa ofii isaatiin hojjetee of jiraata. Maaf kitilli immoo si caalatti rooraatee lafarratti bu'aa jirti. Ilmoo si 3 4 5 mana tokko keessaa dhabdee gariin mootummaadhaan garii yaada rakkenna amma maqaa qabsoo jedhuun kuma abbammaan arginu amma naannolee garaagaraa keessatti amma kasiin jiraatu ban waraana Oromoo fakkeessee bosona seeneetti uummata irraa birrii saamaraa amma namoonni kun. Sarman si jechuudha jira. Wantummaa qabsoo jedhamu kun Oromoon tuni Amaara jalatti illee bulteerti, Tigree jalatti illee bulteerti. Namni isin bulchin hin jiru. Har'a haa jabaatu haa tolu haa badu. Namnichi amma biyya bulchaa jiru kun Oromoo. Wanti nama ajaa'ibu hadda inni taa'ee namni kumni tokko as taa'ee dhaggeeffatu በጣም ያሳዝናል እኮ ማሜን ስለ ቤኔቢን አልጀዚራ ዱበቴዳ ፑሺን እንጅሩ ጀደ አሳ ከነ ጅብኔ በቀኒ አሜ የሮቶ wallahi baakennaa fi sinjet ani garuu yaada nama jedhe kana irratti deebi'ee akka daadhii bista barbaade sin hundu ajandaa marii akka kana gootan wantummaa okay takka jaraanaa kenna barnaa takka afaan takka qofa dabareedha rakkoon Oromoo keessa jiru maali beektaa rakkoon amma ganni boocise kun illee waan maammeen jedhu qabsaan tokko gaafa ol ka'u sabab biyyaaf osoo hin taane garaaf qabsaa'u agarsiisa argite amma qabsaan bulatti kun giza nuti yaada hawaasa uummataa sassaabaa jiru dubbataa jirutti waa'ee giiftii dubbata awuxan lammaan maqaana nyaate sorry ayye kaayiroo teessee baqataa UN jala teessee zayitii safarataa jiraataa jechuudhaami maal bakka sanatti nagara dubbatu no kum nagara dhisi lammana dhisi giiftii wallahi saduma wallahi biloom dubara bidaata biyya argituutti iyyee Oromoo fayyada wallahi saduma komenan dubbadha nasro inni kudhan ati Oromoo okay yaada kenna miyutu gori namni kenna amma barbaadan keeyri illee bilsiginnaa taate nasrii illee bilsiginnaa ibadu doktor asli karaa bilsiginnaa dhagaru laal reefulle dubbadhe asma akkasiitu jira wallahi bila dhiifama keeyri afaan si qabe maqaana balleessin abbaa obsina maal maqaana balleessin doktoridha dhaaba kamirraa anti doktor Anis waan Oromoo nasri an dalagaa waan hin qabu yaada koo xumuranii deemu kale keeyri yeeqoo takkitti bichaalaan Oromoon jechaan yoo namni dhugaa walitti hime hin jaalatu amma dhugama walitti himne wal sirreessin bakka dhugaati jechaan laal har'a ijoolleen anu fi kiyyaa beeku raabtanyaan katamaa keessa deemtee dalagatu diddaadhaaf lafa abbaan kenneef qotattee jiraatu diddaadhaaf tokko naannoo miti dhalattee guddattee qawwee qabattee bosona deemtee nu abaa'oodha jettee uummata nagaa rakkisaa jirti. Abaa'oon inni qajeelatti hooggansa qabu wallaggaa keessa jira deemee wallaggaa seenee bosona loluu danda'a. Naannoo gujiitiin bakka hooggansa qabu bakka jaalmarroodhaan hoogganamu deemee loluu danda'a. Har'a gadi dhugaan garuu warro bal'aan wal gurmeessitee hattuu fi zaraafiin takka katamaa keessa kaqarateettee shiishaa fi sigaaraa aarsaa ooltu halkan abaa'oodha jettee Arsii keessatti Harargee keessatti Baaleetti Adaabbatti bakka garaagaraa naannolee garaagaraa keessa asillee ammallee uummata naannoo Tuulamaa kana keessatti illee ofii isaaniitii duriyyee wal ijaartee bosona seentee afroo filattee ani abaa'oodha jettee uummata irraa qabeenya saamaa jirti. Wanta akkas jedhamu hin jiru. Abaa'oo taasisanaan deemtee bakka xixiqqilanya abaa'oo hin jiru hooggansa jaalmarroo jala wallagga deemtee loltu. Kanaan ala garuu Arsii fi Harargee keessa Shawaa keessa as lafa silaa uummanni nagaa hin jiraatu keessa deemtee
ummata saamaa an abaa wada jette tana muka nyaatta ummanni kenna waan akkasiisan ufit dhiisuun qabu durriyyee akkasiisan muka itti dhaanii hudduu isiitii uf keessaa yaasuu qaban malee amma karee fuganniin jettu dhugaadha arsii dhamattiin tunni beeytan naannoo isiin itti dhalattee guddatte keessatti waraana abaa hoteelanii akkanumaan bosona keessa galanii durriyyeen halkan caatii qamaa bulaa guyyaa ammoo dhuftee ummata irraa birrisaa kanaaf wanti akkasiisun sirriidhaa miti san ummanni afoo dhaabatee ofirraa qolatu qaba abaa'oo taata taanaan bakka abaa'oon dhugaa jiru deemta hin ta'u taanaan gartee katamaa keetti caatii kee qamaata malee ummata burjaajessuun hin ta'u ati itti fufi miira keessa nagalchanii taayaanni si jammar qabsoo wannaa filanii jiru. Galatoomii kanaafiyyuu nuti Oromoon yeroo nuti Itoophiyaan kan keenyadha. Itoophiyaan dhiisnee eenyumaafuu deemuu hin dandeenyu. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kana nuti ijaaree asiin yeroo jennu Amaarri wal gurmeessitee nuti Amaara jettee kaate si galee yeroo Itoophiyaa jennu isaan Amaara. Akkuma amma jiranii kanatti wal gurmeessanii yaa'ani. Oromoon wal faffaca'insa kana dhiise siyaasaan adda ta'u yoo adda taanellee walitti qabama keenya Oromummaati. Jaallannus jibbinus namicha aangorra jiru kana kan jibban Oromummaa isaatiin malee waan takka waan inni godhee waan takka waan inni jaratti balleessee takka illee hin qabu. Kanaafiyyuu namicha kana Oromoon maal barbaada? Oromoon gaaffii qaba waan Oromoof malu hin godhamnee fi hin godhamneef yeroo ammaa kanatti Finfinnee keessatti ilmi Oromoo mattaawqaa baafachuu fi ji'a tokko mitiitti torbee tokko dhaabachuu hin qabu. Sigalee kun dhugaa jirtu. Kanaaf waan isa barbaachisu Oromoon ila jalqabara wanti ila amma shaggar jedhanii hundeessan sigalee miti shaggar jechuun maqaa Oromooti. Sigalee amma ijoolleen keenya Oromoo takka kan isaaniif hin galle dirqama Finfinnee ta'uu qaba Finfinnee jedhee waamuu qaba jedhee nama yaadu jedhu shaggar jechuun maquma Oromooti. Maqaa kaleessa abbooliin keenya habaabileen keenya shaggar jedhanii waamaa turanidha. Maquma keenyati shaggar jedhee nuu bahe waan ta'eef kun waan dubbiin maqaa miti badila keeriyyee dubbiin maqaa miti mataa dhalaal waan naan poointiin Finfinnee marsanii mudhiisii akkas keessa laal achi keessa galchanii cammaquu isaaniiti malee wanti guddaan maqaan Finfinnee jedhamte Addis Ababee jedhamte Shaggaree jedhamte Shigiree jedhamte kun waan guddaa miti murteessaan Oromoon ammoo maal akka jaalatu beektaa nama afaaniin waa itti muufi nama olola waa itti mu'amanan Oromoon rakkoon isaa jirtu kenna mangistii akkas taana hin buqqisna ol baasna gabbuusna yoo ittiin qabsaayaan si malee hin jiru garuu ka adeemsaan istiraateejiidhaan lafarratti waa hojjetu Oromoo biratti qabsaayaadhaa miti ka hojiidhaan agarsiisu hin fedhan ka afaaniin haasa'ee Oromoo amansiisutu qabsaayaa wanta akkasiisan amma yaadni keellee yaadni asliillee yaadni namoonni garaagaraallee kennataa turtan sirriidha maaliif Oromoon hawaasni dammaqee bakka hawaasummaan rakkoo qabnu walitti himnee wal sirreessuu qabnu bakka mootummaan rakkoo qabu hin qeeqna bakka waraanni kennallee rakkoo qabu hin qeeqna garuu dhugaa dubbatuudhaaf har'a dhugaan jiru Oromoon yeroo afaanumaan heeyitan astaaman jedhanii wal burjaajessan sanaa miti Oromoon waan ragaa qabatamaa qabu tokko lafarratti wannaa jedhu yoo ati waa jette biltsiginna ati maaliidha mangistiidha maali taati jedhan biltsiginnaa illee taate Oromootu bulchaa jira kun ikkoo Naasiroo maal akka ta'e beekta yeroo ammaa kanatti nuti Oromoon wal sodaachuu dhugaa jirtu walitti himnee wal sirreessuu qabna sigalee amma rakkoon Oromoo keessa jiru maali waliif dhosku Oromoon ni qoqqodama Oromoon gargar diigama Oromoon gandaan bibittinnaa jedhamee waan walii dhoskinu tokko jira sigalee wanti kun sirrii rakkoo bakka hedduutti ijoolleen ni booyaa jirti. Halkan waraana waa'ee adda bilisummaa Oromoo himatu kanaan warra adda bilisummaa Oromoo yookiin WBO ofiin jedhuun dararamaa jira uummanni Oromoo miskiinni qote bulaan jechuudha. Guyyaa warra mootummaatiin dararamu jira. Garuu wanti kun maaliif tahuu danda'eedha? Dhugaa Rabbi yoo dubbanne uummanni Oromoo OPDO fi uummata warra adda bilisummaa Oromoo jedhu kanallee namni bilisoomseetiin hin jedhe Videolee harrummaa wayyaanee jalaa baasee uummata gartee maqaa adda bilisummaa Oromootiin biyya namaa jirullee warri bilisoomsee biyyatti galche qeerroo fi qarreef akkasuma abbootii fi hawwoota teenna warra biyya keessaati uummata jechuudha. Dhaabni tokkoyyuu dhaabni uummata bilisoomsee hin jiru. Dhaaba kanatu biyya kana bilisoomsee yoo jedhanii dubbatan nutti asaa fidanii. Har'a ammoo dhaaba uummata isaan bilisoomse san kan mootummaallee tahee kan adda bilisummaa Oromoo himatu dararaa jiran. Oromiyaan agartee dachii dhiigaa wanni taa jirtuuf ilmaan Oromoo lamaantu wal ajjeesaa jira.
Oromoon duraan Oromummaa isaatiif du'u ture. Har'a ammoo maqaa dhaabaatiin du'utti jira. Ati bilisiginnaa deeggarta, ati shanee deeggarta jedhanii wal jedduu kanatti ilmaan Oromoo dararaa guddaa irra gayaa jiran jechuudha. Haati hiyyeessaa booyaa jirti jechuudha. Yoo garanaan deebiteetiniin uummata diina keenna kalaaltu taate ka hubattu taate marroos tahee jawaaris tahee abiyyis tahee ija tokkoon laalti. Akkuma reefu obboleettiin teenya dubbatte eegaallaa mangisti jedhanii akka tokkotti farrajanii oofaa jiran jechuudha. Wante kana hanga yoomiititti ilmaan Oromoo ofirratti ilaalanidha. Sila beekuu wallaalaniiti moo? Ammootuyyuu hanga namni gartee diinummaalleen agarteetiin haga qaba wanni tokko. Ilmaan Oromoo maaliif akka akkanatti hoggantoonni keessattuu hoggantoonni maaliif akka waliigaluutti dararamtuuf wallahi waan guddaa nama boochisudha. Dhugaas hin jedha namni wayii dheengadda jechuudha. Na bira taa'ee dawwalee kunoo galgala dhufanii horii sadinirraa oofatanii raada lamaa fi sangaa tokko caanqabunarraa oofatanii jedhan mucaa aana shawaa kana. Garuu maali eenyu ka isinirraa oofate jettee yeroo gaafattu maqaa adda bilisummaa Oromootiin nu booda jedhaniiti. Guyyaa ammoo warri mootummaa yeroo dhufu uummata kana guutuu isintu asitti qallaba jedhanii tumaa oolan dhidhiitaa oolan jechuudha. Wallaahi jedhan dhugaas hin jedha waan kun viidiyoo waraabannee qabna jechuudha. Garuu maaliif kun tahuu danda'e yoo jettu ati si ajaa'iba. Ka afaan Oromoo dubbata ka ajjeesullee afaan Oromoo dubbata ka dararullee afaan Oromoo dubbata ka dararamullee afaan Oromoo dubbata. Diinni ammootuyyuu warra wal lolu kanaa fi warra walitti dhaadatuu fi warra waa'ee mandara keessaa kutaa akkasii kutaa akkana jedhu kana guutuu gaallaa nu jedhe afaan akka tokkotti nu qabee nutti xiyyeeffatee nurratti duulaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffiiwwan abbaa paarlaamaa keessatti fakkeenyaaf Abiy gaafatamaa jira hin agartan. Maaliif gadi hin dhiiftu aangoo maaliif jiran? Jara na dhugaa dubbachuudha. Sagaleen hin jira Nasri narra dawwalama. Hin jira garuu namni duwwaan jirtanii gabaabsaa yaada walii kenna. Sagaleen keessatti baadiyyaa duubaa. Bulchaa agarsiif itti fufu. Amboo edaa sindira afaan lama. Injiinar kiyya bulchaa takkaan dubbanne urga seen isaa dheeraa. Amma nuti naaf giraambuu godhan jalaa bu'a. Bulchaa Ani kan jedhu wanti gargaaru Dombir si jalaa bu'a mooy afaan lama dubbadhee waa wayii. Anamma kana booda. Geeffadhee deemuu fi buleessa kiyyaa sila yaadanna harkaa badaa. Akka Aslii, Dhiifamame. akka Naasirii, akkasuma Daalacha namoonni kunniin qeerroon waan tokko yoo murteeffannu hojjechuu dandeenyas hojjannee beellas. Amma wanti murteeffannu kana booda. Waan tokko seera tokko tumannee ittaa kaanu. Warri sooshaal miidiyaan kun waa hedduu fooyyessuu danda'a. Waa hedduu balleessuu danda'a. Sooshaal miidiyaa kanarratti waan uummata fayyadu sagantaa itti qabannee sagantaa irraa haa dubbannu. Nama naannoo wal qoodee waa'ee naannoo haasa'u of eeggannoo itti haa kenninu. Kana dhaamsi kiyya itti fuufaa yaada bareedaa irra jiru. Ayyaa fixadhu Injiinar Galatamaa garuu isin irratti illee dheeres. bulchaaf carraa dabartee jira dalagaa. Ayyaa carraa isiniif kenna dhiifama. Ani wanti jechuu barbaade reefuu dubbattee jirtaati. Gaaffiiwwan ilmaan Oromoo yaaqi gaaffiiwwan Oromoo gaafatanuu ani kan gartee poolitikaa yookiin anatu aangoo qabataaf wal gaafataa jiran malee dhugaan dhugatti yoo dhugaa ka dubbannu taate Nasri isinis warri fooloo gurguddaa qabdan uummata keenya gadi bayaatiniin dubbadhaa uummata amansiisa. Yookiin paartii tokko deeggara paartii tokko jibaa miti. Uummata irratti xiyyeeffadhaa. Uummanni dararamaa jira. Halkanii guyyaa hirriba wanni dhabaanii jiru. Oromoon hirriba dhabu jira sa'aatii kanatti. Isinitti himnaatini. Gaaffiiwwan ilmaan Oromoo barbaadan guutuunu hin deebine guutuutti hin deebine. Ka deebi'ellee ni jira ni jira. Waa'ee Finfinnee gaaffii Finfinnee yoo taate Finfinneen maaliif amaarri gartee uummanni nafxanyaa ofiin jedhu kuni waa'ee Finfinnee irratti xiyyeeffateetiin mootummaa irratti duula. Dheengadda gaafa waa'ee masiijaatiif Finfinnee paarsentii 50 deebi'ee jira. Paarsentii 50 deebi'ee jira. Kamaaf irra yaada kennaa malee. Paarsentii 50 ol deebi'ee jira jechuudha dhugama. Kaleessuma waa'ee gaaffii gaafatanii irratti fakkeenyaaf waa'ee manniin diigamee fi maali jennaan suni dhimma bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ilaalchisa jedheeni Abiyyi gaaffii achumatti irraa cufu jechuudha. Waan nu barbaachisu karaa nu barbaachisu hin dalane jechuudha. Maal jechuudha sun afaan qabsiisuudha. Kana wallaalee uummanni keenya hooyyee asirraa ammoo biyya ambaa taa'eetiniin ilmaan Oromoo kan biyyatti halkanii guyyaa hirriba dhabaa jiru san kun garana deeggaree Oromiyaallee dachii nagaa tahuu dhoorgee har'a dhiigaa fi gartee ilmi namaa asirraa achitti socho'uu wanni dadhabeef waanuma paartiiwwan Oromoo kana keessa jiruufi malee Oromoon har'a hanga hunda
akka seenaa jinjimoo baante deemii naalolli nama jedhee ergate hin qabu Oromoo nama isaati kanatti deemii bosona seenii naalolli nama jedhee ni ergate hin qabu. Wanti kun yoo dhaabbatee warri hooggantoota warri Oromoo ija dura dhiisan. Siyaasni yoo barbaade qilaa seenu wantummaan nama ajjeesu iyyuu maal godhu. Wallahi. Qabsoof jedhanii Oromoo bilisoomsuuf jedhee nama. Waan takka waan du'anii fi Oromoon ammoo beekan hooggantoota nu dararaa jira. Paartiin nu gabroomsaa jira obboleessa wanni diinni nu gabroomsan jiru diinni bar biyya ofii keessaa fixee seeneetiniin nu qala'u jiraatiniin diina san irratti namni xiyyeeffataa jiru hin jiru fi walirratti xiyyeeffatanii aangoo irratti xiyyeeffatan aangoo walirraa fuudhuutti xiyyeeffatan malee namni diina irratti xiyyeeffataa jiru hin jiru. Diinni cabsee seenee ilmaan wallaggaa fakkeenya guyyarraa qaluu jira namni diina san irratti xiyyeeffataa jiru hin jiru. Garuu aangoo yookiin dhabeelu bilchiginnaa dhabeelu abaa'oo dhabeelu shaneedha jedhanii walirratti xiyyeeffatamee jira kun hanga yoomiitti deemuu danda'amaan waan namni martinuu laalee argaa jirudha. Sa'aatii kanatti Oromoon Oromoomaan nagaya dhabaa jirti waan kana irratti gadi fageenyaan dubbachuun barbaachisaadha. Yaada kana kaasu keetiif hedduu galatoomi jira irratti dubbadha. Baay'ee galatoomi. Biro ani baay'ee sagantaa amma eegate kana ji'a tokkotti illee dhiisu amma booda. Maal ta'e TikTokii? Hey. Inna gama. Ya jamaah. Inna gama. Daalacha no maal ta'e? Meetii irra jira ta'u noonu. Monitor ang qabu inni. Bakki. Monitor ang qabu na fakkaate waraananiira. Mura dinnaan quxursaaf monitor sataallo. Qoya kanattu sii gannaas keessan qabu monitor atu. Atmana ke yoo monitor kana lama sadi fudhatta nama dhoggat. Wallahi sii ganneera giddu amma dura nagarree beekaa yadhee laalle. Mana kan kennu. Nama minuuti godha amma sii ganneera. Amma sii ganneera lamu sirraan kaasu bakka monitor ne kulle. Dura ke kaasu. Itti fuufi. En bulchaan dubbata ture mi. Lakkaan jaka suudhaan Naasiroo galata ishii adda kennu keefiin deemaani. Mara keeriin dubbatteetti. Keerii irra deebi dubbadha. Ani caqasuu barbaada waan. Ani takka yaannummaan akka keeriin attoleeyyuu jiru adda waan si ajaa'iba. Bataam ni taphacheenyaaf saaba. Inni raasii qarabina amma dhugaan xiyya sii deebite dha. Nana ka'uu diddee qara yoo si. An bilcha kan lameettee nafaan dhadhee si taa'e. Rabbi nafaan dhadhee si taa'e. Takayriin natti ta'e ima naagale si jedha daalacha akkuma nama aannan dhugee gana ganna seene. Keeriin dhugaasii gaalii doonillee dhugaasii galcha. Amma kama asliin dhaquu barbaada. Asliin maal jedhaa? Asliin duraanuu waggaa lama sadi. Gaafa Nasriin afaan ofiitiin ana gajoowwan hidhaa ba'utti akka Oromoon bilisoomtutti akka jawaraatti kira ittiin fuudhu jedhe kun fuudhee abbaa ilmaati amma hidha. Siigalee ifidensi hojii. Ida gaafa asii diyaasbooran wayyaanee wajjin hiriira ba'uuyyuu jaran abiyyiin jaalattanii jibbitanii mirga keessan. Ati maal gaafatan nama meeqatu akkana ilmoo malee hafee nama meeqa sanyii malee hafee dhiisa. Yaada isaa yaada isaa jibbuu dandeettan garuu osoo akka carraa lola kana keessatti abiyyiif getaachuun osoo walola rasaasni harkaa dhumee booksi wal qabate jedhe viidiyoo kiyya jira gamma wal qabate abiyyi getaachuu harkatti yoo du'e nuti akka waan qabsoo minaamin waan nu gargaarsu nutti fakkaata. Dhaloonni dhufu mootu itti salphata bara mootummaa Oromoo san goonni ilma wayyaane akkatti mootummaa Oromoo ajjeesee 4 kiiloo keessaa deemetti deebi'a jedha. Ijoolleen keenya nutti salphatti jechaa ture sigara. Amma immoo kan jechaa jiru maa inni anamma ila badhaadhina abaa'oo kafaa'oo everything irran kaayanne hawwiin kiyya maa inni akka nama tokkotti ilma Oromoo tokkotti hawwiin kiyya osoo yoo danda'e hooggantoonni Oromoo kun namni 20 tokko ta'an yaada walii kabajanii tokko ta'an yoo dadhabame mootu osoo ijoolleen maan sadiintu tokko taate amma wanni Oromoo bakka hundatti dhumaa jiruu fi sumsumaa sadiintu okkotee ofirra dhaabuu de okkotee yoo sumsumaa sadiin jedha hin dhaabanne marqi mi'aawu beektaa. Uummanni keenya mootu hooggana paartii deeggaruu san yaada isaa osoo hin taane akka waaqatti ilaala. Amma yoo miidiyaa kanatti argite yoo xiqqoo maati waa'ee abaa'oo dubbatte warri abaa'oo deeggaru kun ammuma Oromummaa sirraa mulqetti
ilmoo miliks maal koi rakko warasanii maa kana ta'a warri jawar indoo deeggaroota kuma jawar doggoleessa dubbatti ammuma oromummaa sirraa mulqanii kiisa kaatanii ibin warri abiyyiin deeggaruu jiru kanaa miti nuti hawaasni akka hawaasatti hoggana kenna yaada isaa deeggarra malee bifa isaatii miti rabbii miti inni isan gabbarru nama hin dogoggora kullu banii aadama kaqqaa'u kitaabni illee jira warri amantii muslimaa kun keessattuu nadhoo islaamatii fi ijoollee islaamaa kana osirraa dhabsiisa beektaa kanaaf jara kenna paartiin kun immootu kitaaba qulqulluu yookiin qur'aana rabbiitirraan himamu siyaasa jechuun ani ganamaa galgala waan inni hin qabne dirrish irra kaa'ee jechuu daalachaa irra kaa'ee daalachaa achirraa gabbuusee bakka isaa kana nasritti aanee taa'udha gaaf nasrii bira ga'e mootu nasrii achii kaasee ufii kursii nasrii diimtu sana irra taa'udha sii galee kanum amma na riyaalitima gisee ati ilaaltu wanni hawaasni oromoo hooggantoonni oromoo everything ittiin oromoo shawwadan maal ni beektanii oromiyaan ni bilisoomti jirtu jirra mee amma oromiyaa hin bilisoomtite hoo jette fakkeenyaaf uftaalee biyya taanee oromiyaa ijaarra hoo jette sabab sablammii saddeettamii meeqa kun taayetu musilaala ayyee oromiyaa siyaasa qofaa beektaa asli ina ilaala dhugaan kun xiqqoo uummataa galuu qaba dubbachuullee sodaatan hoggaan dhaabatu baatan yaada ofii keessatti amma marroon bosona jiru kun osoo 4 kiiloo seene homaa biyya irra godhu kana godha yoo ati lakki ati nu bulchitu wallaggaa dhuftee jetteen mataa kee addaan si facaasa obboleessa ofiitu hin dhiisu ameerikaa kun iskoolaarshippii barataa jiru san hin dhiisu jechuudha si galee aangoodha kaa eenyu si dhiisu kanaafi wanti nu godhuu qabnu maa inni hunda jala fiiguu dhiifne sagaduu fi dhiifne jara keenya yoo hawaasaaf hojjettan yoo oromoof qabsooftan tokko taya bawambar zuuriyaa tawa yaayu wambaratti gattaa waliin maradha sira gaafa wayyaanee fi badhaadhinni wal lolu sanu abaa'oo hooggantoonni abaa'ootiif wayyaanee waliin mari'atte har'a mootu gisee abaa'oon kophaa baatu abiyyii fi hooggantoonni wayyaanetu waliin mari'atte hooggantoonni oromoo kun ka alagaan mari'attu ka alagaa wajjin gatteettee haasa'utu ufii maaltu wal wajji taa'ee haasa'u ishii dhooga gaafa jettu akka isiin dantaa dhuunfaa ufiitiif malee oromoof oromiyaan qabsoofne keessatti argitaa jechuudha. Kana irraa dhaabatanii itti himuu qaban hoogganaan kamuu uummataa olii miti. asli afaanis sin qabu dubbiin ta'eeti gaafa nagaan turan kamaal galchuu maraaraa guddinaa kun daawid ibsaati wal ga'anii maal jedhan kun parsantii 45 kiyya kun 35 kiyya kun 50 kiyya akkuma kun uummanni oromoo kun qircaa isaanii suuqii isaanii ta'e qircaa dhaabatanii gata wanno irratti parsantii irra wal fixanii olii galuu dadhaban akkas jawaar bakka takka waliin qabee jara sana waliin qabnee bakka tokko akka oromooti bakka tokko deemna jennaan didanii martinuu an hagana loleera lolli isaanii wanti inni fide hedduu jiru qeerroon harka duwwaa gabbaatee gumattee inni dhangala'ee lafa irra caccabee harka duwwaa wayyaanee hafu dhaabattee wanti kun dhufu hadda garuu maaltu jira seeta asli warri bosona jiru kun akkuma kaalidoon jedhe ummata jeeqaara ummata riba dhooggaara garuu naannoon hin jeeqamne ammoo lafa ofii nagaan qotatee bulaan oromoo waan qara qabdu caalaa finfinnee keessa mataa ol qabattee deemaatti mataa ol qabattee akka barbaaddin nagadataatti baala gizeedhanii oromoo waan qabne kana sodaatan qara taaksii keessa namni yoo afaa oromoo dubbate itti kolfanii itti tufanii saree isa godhan har namni ilma oromoo ol jedhee mataa ol jedhee itti dubbatu jiru finfinnee keessatti ila siyaasaa oromollee dinagdee Itoophiyaa guutumaan finfinnee kontrool gooteetti ijoolleetti kun waa'ee hinaafaa akkuma jettu waa'ee hinaafaa waa'ee dhuunfaa anatu waggaa haganaa loleera anatu alaabaa tana qabateera naan malti bakkeentu malee seenullee sabaaf sablammii kana bulchuuf addunyaan legasitti jedhiftu Inaafaa jennaan daalacha dubbii tokko si yaadachiisa. Dhiyoo maami seename waggaa takkaati bar Daawud Ibsaa akka Jawaar Muhammad alaabaa kana qabatee hin deemne ka jedhu. San jira bar sunillee jira jarri waa'ee dhuunfaa godhatti amma paartiin kuni paartiin abawoo kuni harka namaarraa hafeeru dur ka qabsooti dur Elemuu Qilxuufaa Jaarraa Abbaa Gadaafaa Waaqoo Guutuufaa even Jeneraal Taaddasee Birruufaa waan bocanii fidamu
Sigaleera masarata timirtii gaafa dhaabanii Haayila Sillaasee deessee biyyaa bahee waggaa 5 biyya Xaaliyaanii taa'ee biyya Ingilizii taa'ee biyyattii gurguratee Xaaliyaaniin maratee Ingiliziin maratee gaafa deemu Balaa Zallaqee fa'a Abdiisaa gaafa akka biyya qabatee taa'e ajjeesiisee fannisiisee biyyattii san fudhate. Sigaleera kanaaf ila qabsoon kunee Taaddee Birruu faarraa jalqabe garuu warri kun waa'ee dhimma Taaddee Birruu fa dalagaan jiran dhimma ofii mana viillaa akkamii keessa seenna aangoo kana yoo qaban beete akkamii oofna akkamii waa goggoona kana rakkoo isaanii malee waan Abiyyi amma Oromoof godhaaru ta'e waan Shimallis Oromoof godhaaru caalaa wanti isaa waa addaa Oromoof fida wayitu jiru. Kana Khaalid illee dubbateera, Keeri illee dubbatteetti, asillee dubbatteetti baay'ee galatooma. Anti ko irma waa eda'uu dhufe asli dubbiin teete afaan ishii qabee na hoofolchi itti fuuf dhiifama waliin.